Tole dabalaa fi obseen guddaa galatoomaa kabajamtoonni daawwattoonni keenyas akka mooltan jecha egaa ayyaanota uummataa dirree irratti sirna ho'aadhaan kabajaman keessaa tokko kan ta'e ayyaanni cuuphaa akkasumas Itoophiyaan ammoo hambaa kilii addunyaa taasistee UNESCOodhaan galmeessifatte keessaa tokko kan ta'e ayyaanni cuuphaa akkasumas katara as magaalota naannoo Oromiyaa bal'inaan sirna miidhagaa ta'een itti kabajamu keessaa tokko kan ta'e magaalaa Baatuutti kan argamnu wayita amma magaalaa Baatuus egaa ayyaana kana harawwan magaalittii keessatti argaman irratti karaa uummataa fi akkasumas turistoota hedduu hirmaachiseen kabajuudhaaf qophii garagaraa taasisteeti kan jirtu. Qophiin taasifame kun immoo keessumaa koomishiniin turizimii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Baatuu fi akkasuma ministeera turizimii wajjin ta'uudhaan dorgommiiwwan biskileeta yookaan mootaraa fi akkasuma kanneen birootiin sirna ayyaanichaa miidhagsuudhaaf qophii taasifame keessaa akka ta'e odeeffannoon arganne kan agarsiisu. Waliigalaan qophiin taasifame maal fakkaata? Keessummoota kabaja ayyaanichaatiif gara magaalichaa dhufan simachuudhaaf kanneen biroo dabalatee kan jedhu ammoo odeeffannoo dabalataa irraa qooddachuudhaaf kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baatuu obbo Ahmadiin Ismaa'il asna cinaatti argamu isaa wajjin turtii muraasa taasisna nu wajjin tura. Obbo Ahmadiin guddaa isin galateeffannaa egaa ayyaanni kataraas ta'e ayyaanni cuuphaa boruu fi iftaan magaalota miidhaginaan itti kabajamu keessaa magaalaan Baatuu qophii ayyaana kanaatiif qophii maal taasisteetti turistoota akkasumas keessummoonni gara kana dhufan ammoo galii magaalittiis dabaluu keessatti magaalicha beeksisuu keessatti qooda akkamii qaba kan jedhu nu kaasa. Tole ulfaadhaa guddaa galatooma yaw jala bultii ayyaana kabajama ayyaana beekama ayyaana cuuphaa sadarkaa UNESCOtti galmaa'ee kabajuudhaaf jala bultii irratti argamna akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti. Ayyaanni kun magaalaa keenya magaalaa Baatuu magaalaa hawwa turizimiitiif baay'ee mijataa taate magaalaa turizimii keessaafuu magaalaa qarqara hara dambaliin magaalaa marfamtee argamtuudha. Keessaafuu ayyaanni kun ayyaana guddaa ayyaana jaalalaa sadarkaa addunyaatti ayyaana beekamtii qabu ta'uu bira darbee magaalaa keenya magaalaa Baatuu irratti kabajamuusaa ayyaana kana adda isa taasisa. Maaliif adda isa taasisa jechuu dandeenye? Magaalaan keenya hara dambal hektaara 50,000 irratti hara jiruun kan marfamtee argamtuudha. Magaalaa turizimii kanatti kabajamuusaa isa adda isa taasisa. Kanaaf immoo akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti qophii guddaa gochaa jirra. Keessaafuu keessummoota 100,000tti lakkaa'aman magaalaa keenyaatti galaatti kan jirani. Keessaayis biyya alaatiis ayyaana kana magaalaa keenya irratti kabajuudhaaf keessummoota dhufaa jiran kana immoo simachuuf akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti qophoofne koree adda addaa ijaarree koree simannaa addatti ijaarreerra koree nageenyaa addatti ijaarreerra koree keessummeessituu addatti ijaarreerra. Kanaaf qophii guddaa gochaati kan jirru. Kana keessatti immoo hojiin guddaa inni jalqaba hojjechaa jirru magaalli keenya magaalota Oromiyaa keessaa ishee tokkodha. Magaalaa Oromiyaa keessaa ishee tokko taate nageenya amansiisaa nageenya parsantaa 100%tti magaalaa nageenya ishee mirkaneeffattee deemaa jirtudha. Nageenyi magaalaa keenya kan dhufuu danda'e kan mirkanaa'uu danda'e uummatni magaalaa keenya waliin jireenya uummata magaalaa keenya baay'ee iddoo garagaraatiif iddoo muuxannoo ta'u baay'eetu jira. Kana keessatti uummanni keenya socho'ee mootummaa cinaa dhaabbatee caasaa nageenyaa cinaa dhaabbatee jalqabarraa kaasee hamma dhumaatti guyyaa tokkoof magaalaa nageenya keessatti hin boora'in magaalaa sa'aatii 24 sochiin daldalaa sochiin uummataa hojiin hundinuu magaalaa sa'aatii 24 keessatti raawwatamuudha kan magaalli keenya. Kana ammoo daran cimsinee fuulduratti hubsiisuudhaaf keessummaan keenya keessummoonni biyya alaas biyya keessaas dhufan akkuma nagaan gara mana isaaniitii baanii as dhufanitti nagaan gara mana isaaniitti akka deebi'an gochuudhaaf koree olaanoo mana marii nageenyaatiin hoogganamuun nageenya kutaa hawaasaa hunda hirmaachisnee simannaarraa kaasee ummata kana keessummeessuurraa kaasee nageenya isaanii eeguurraa kaasee hojii guddaa hojjenneeti kan jirru. Kanaaf gaachanni sirna addatti qophaa'ee jira, milishaan addatti qophaa'ee jira, poolisiin qophaa'ee jira, dargaggoonni keenya uummanni keenya harka walitti hidhatee nageenya keessummoota dhufu kana kabachiisuudhaaf waardiyaa ta'uudhaaf baay'ee hojii guddaan hojjetameera. Kan ammoo sodaa tokkollee hin qabnu jechuudha. Duras hojii guddaa hojjenneera, sodaa tokkollee hin qabnu. Inni tokko kana raawwanneera. Inni lammaffaan keessummoota dhufan kana simachuudhaaf
iddoo hoteelan garagaraa mijjeessoo wajjin qabatee manneen ciisichaa mijjeessoo wajjin qabatee daldalaa mariisifnee abbootii qabeenyaa mariisifnee akkaataatti simatanii gatii gadi aanaadhaan qulqullina olaanaadhaan gatii gadi aanaadhaan keessummaa kana simachuu akka danda'aniif qophii keenya parsantaa 100 raawwannee itti deemaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyoottan itti aananitti hanga kabajni ayyaanichaa xumuramutti sirnoota asitti raawwatanis ta'e magaalachatti haalota jiran hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a waan hordostaniif guddaa isin galateeffanna.